Suniin duratti oduun guddoon Finfinnee gubbaa dhuftee oduu marraja TV'n qabate. Marraja TV'n akka inni qabatee ittiin gad dhufe oduun guddoo maal jetti? Izeemaa fi Biltsiginnaa paartiin tokkoomuuf yookaan walitti makamuuf yookaan ammoo tokkummaa uumuuf tokko ta'uuf oduu jettutu dhufe jechuudha. Oduu kana EPRDF official jedhama jechuun Facebookii peejiin Ihaadigii ka duri dhara kijiba jedhe jechuun waakkatee jira. Haa ta'uuti malee Izeemaa fi Biltsiginnaan tokkoomuu fi Izeemaa fi Biltsiginnaan tokkoomuu fi taane jechuun kanaan duratti waan nu hedduu dubbachaa baane Izeemaa fi Biltsiginnaa waan takkaadha. Maddi takkirra bishaan waraabame. Izeeman Biltsiginnaa dhalchi yookaan ammoo dhalfate. Biltsiginnaan hojii harkaa Izeemaa jecha dubbachaa baane. Maaliif waan kan jechaa baane? Maaltu warra kan lamaa wal fakkeessaa yookaan maaltu dubbii kan dhugaa godha waan jedhu ragaalee hagamma argine yookaan ammoo trend analysis waan hagamma ture xiinxallee seera bulmaataa yookaan dambii bulmaataa Izeemaa akkasumas kan Biltsiginnaa fudhanne fedhii muummichi ministeera walii yookaan ammoo duranaaf hojiirra oolchuu barbaadu yaada kanan deeggarree wanni kun maaliif akka dhugaa ta'uu dandeettu wanni kun borii iftaanti dhalachuu akka dandeettu maaliif ammoo wanni kun akka inni barbaadam isinitti mudeem Izeemaa fi Biltsiginnaa walitti makamuuf marii jalqabanii jedhee maddii amanamaan marraja.comif kennachuu marraja TV iccitiin kunini iccitii Abiyyiitii fi iccitii Biraanuu Naggaa bir jiru jechuudha. Izeemaa kan hogganu Dr. Biraanuu Naggaatidha. Izeemaa kan hogganu Biltsiginnaa ammoo Abiy Ahmediitu hogganaa jechuudha. Biltsiginnaan Abiy Ahmed ammaaf oduu kan waakkatullee karaa Ihaadig ofishaalitiin dubbiin kun dhugaadha. Dubbiin kun dhugaadha. Biltsiginnaa fi Izeemaa waan hedduu wal fakkaatu. Biltsiginnaan akkuma Izeemaa gaafii sabaa hin jaalatu. Hin jaalatu gaafii sabaa gabbahee hin dubbanne malee ni morma. Garuu akka seeratiin ammoo gaafii sagaa diigaa jira. Izeemaan fedhiin isaa mootummaa sirna federeeshinii sabdaneessaa ka paarlaamaa yookaan bakki bu'aa uummattoota irratti hundaa'e jijjiiruun sirna pirezidaantii fiduu fedhi Izeemaalleen. Biltsiginnaalleen kanuun fiduu barbaada. Qubsuma naannolee ammaan tan jirtu diiguu barbaada Biltsiginnaan. Izeemalleen kanuun barbaada. Dr. Abiy Ahmed Biltsiginnaan sirna Itoophiyaa ka durii du'ee awwaallee sirni nafxanyoota olaantummaa nafxanyoota ekeraa Minilikii boolla baasee faarsee ittiin biyyi bulchuu barbaada. Izeemalleen kanuun barbaada. Izeeman saamichi lafa deebisuu barbaada. Abiy jechuun Finfinnee nafxanyaa kennuu barbaada. Irra dubbachuu deemna. Oromiyaa bal'oollee dabarse warra ristii abbaa kiyyaa Oromiyaan jedhan warri sunii kennuu barbaada. Abiy abbaan tana maaltu jira? Abiy federeeshinii diiguu barbaada. Abiy heera biyya diiguu barbaada. Abiy gaafii saba ukkaamsuu barbaada. Abiy gaafii Oromoo ukkaamsuu barbaada. Abiy mirga Oromoo abbaa biyyummaa haaluuni eenyummaa fi afaaniif aadaa Oromoo awwaaluu barbaada. Yoo jennu ragaaleen hagamma jira. Maali jennee haa dubbannu? Maal godhee hagamma? Wanni waan kan garsiisa indicators yookaan indicious wanni jedhaman kallattii waan kana akeektu yookaan mallattooleen waan kana maali waan jedhu mallattooleen Abiy ittiin deemu falaasamni isa kallattiin siyaasaa isa maali ka jedhu irra haasofnuuti. Tokkoffaa Izeeman Biltsiginnaa waliin wal fakkaatu qabatamaa wanni Abiy godhe keessaa takkin Biltsiginnaan paartilee naannoo kan mirga sabaatii fi federeeshinii sabdaneessaa fi olaantummaa heeraatiif falmatan diigee jira. ODP diigee jira. Paartii Somaalee diigee jira. Paartii Uummattoota Kibbaa diigee jira. Paartii Hararii diigee jira. Paartii Affarii diigee jira. Paartii naannoo Benishangul diigee jira. Paartii naannoo Gaambeellaa kan naannolee birallee diigee yookaan diiguu barbaada. Kun jechuun maalidha? Meeshaa
heerii kunin jechuun akka sabatti gurmaawanii mirga ofii kawalootiif falmatanii hiree ofiin of murteeffachuu hanga fottoquu danda'an kan jedhu meeshaa warri ittiin qabsaa'u hiikkachiisa jira jechuudha. Hidhannoo sabaaf sablammiin ijaaranii uf bulchuu siyaasa keessatti bakki bu'aa ofii filatanii afaanii aadaa eenyummaa isaanii guddisanii hiree ofii ofiin murteeffachuu mirga ofii ofiin bulchuu yoo barbaadan biyyi walabummaa dhaabachuu danda'an kan jettu meeshaa warri ittiin qabu sani irraa hiikkachiisnu yookaan ammoo hidhannoo warra hiikkachiisuni Itoophiyaa dullatti durii ka olaantummaa sab takkaati amantii tokko dhaadheessitu faarsitu jalatti akka isaan bulan godhee jira jechuudha. Itoophiyaa Minilikii keessatti, Itoophiyaa Haile Sillaasee, Itoophiyaa Darbuu, Itoophiyaa Izeemaa keessatti gadaantummaan akka isaan bulan godhee jira jechuudha. Abiy Ahmed afaanii Amaaraa naannolee hunda keessatti akka afaan ittiin hiikkatamutti beekame afaan ittiin hiikatan mother tongue afaan ittiin hiikkatan tahee first language tahee naannoo hunda keessatti barataan naannoo hundaayyuu naannoo Oromiyaatti dabalee akka kutaa tokko irraa baratamu godhee jira. Karbaasa barnoota haarawaan yookaan ammoo finoote kaartaa haarawaan afaanii Oromoon afaan ittiin hiikatu ilmi ijoolleen Oromoo ittiin hiikatu nu afaan Oromootiin beeyna. Ka Affaar afaan Affariitiin beeka. Ka Somaalii Somaaliin beeka. Ka Benishangul afaan Gumuz, afaan Fedhaashee yookaan Bertaa, afaan Shinaasha yookaan Maawoo yookaan afaan Komootiin beekama. Garuu akka falaasama Abiyyiitti afaanii barataan Itoophiyaa ittiin hiikatu afaan Amaaraatiidha. Kitaaba warra laalaa Amaarenya Indiyaaf mafcaa ቋንቋ jedha. Kana Itoophiyaan Abiyyiidha hawwu Itoophiyaan Izeeman jaalatu Itoophiyaan biltsiginnaan jaalatu Itoophiyaa olaantummaan saba tokko keessatti dagaagee olaantummaan saba takka aadaan saba tokko mul'atu jechuudha. Komishinii haala daangaa naannolee ammaan tana jiratu qorata. Ka Itoophiyaa jechuun faffaca'iinsa afaanii fi aadaa odoo hin taane qubsuma lafa gaara haroo lagaan murtaahu ka hundeessisu yookaan ammoo qubsuma federeeshinii kana ka jijjiiru reconfiguration of state federal structure ka qubsuma ammaan tana jijjiiru komishinii heera wal dhaba dhaabsisee jira jechuun heera jechuun ka aangoo paarlaamaa diiguu dandaya ka aangoo jechuun manneen bakki bu'aa uummataati federeeshinii diiga komishinii beekamti seeraa hin qabne yookaan hojiin isaa aad malee yookaan ammoo heer cabsa ijaarsisee jira biyya ammatti. Caaseffamni manneen murtii Itoophiyaa naannoo ammaan tan nu beeknu kakkan keessi jira. Kunichi ammoo jechuun haala naannolee qubsuma afaanii fi aadaaf eenyummaa saba irratti hundoofti kan irra deeme qubsuma ji'oogiraafii qubsuma uumama ka gaarrenii fi ka laggeenniif haroo gubbaatti hundaa'in akka deebi'ee ijaaramu goosisee jira Abiy waggaa tokkoof walakka kan keessatti. Abiy Minilikii fi Haile Sillaasee fi siidaa dhaabee jira. Bulchiinsi warra faarsu bir darbe bulchiinsi sun gaare jechuu bir darbe seenaa warra arga dhageettii guyyaa guyyaa taate akka raga baatuuf akka olaantummaa warra faarsituuf seenaa warra jechuun faarfamu bir darbe bifa dhakaatiin akki mul'ate turistiin biyya keessaaf biyya ala daawwate olaantummaa warra sunii faarse akki seenaa san jalatti bulu goosisuuf fedhii isaa mul'isee jira. Maaliif seenaa kan falmannu? Wanni nu seenaa falmannuuf seenaa is not only, let me say this in English. History is not only about your reflection about the past, but the projection of that past into the future. Seenaa jechuun waan kalee ilaalle ittiin ilaaltu qofa osoo hin taane waan kalee jira sun boriif iftaanti maal bifa bulchiinsa, bifa jaarmayiinsa, bifa falaasama mootummaa waan fedheeni duratti furguggeessita dabarsu jechuudha. Meeshaa kalee ittiin si cunqursan meeshaa gostuuni borillee hojii irra oolchuu barbaadan jechuudha. Kun isinii hagaltuuti. Siida dhaabuu jalqabee warri Abiyyi bobaa isaatti guurrate Oromoo fi sabaaf sablammii girrisa menga horii gurriyya girrisa jedhee arrabsee jira.